nama waaqayyo Ah. jarri kun ganama dhufanii na sobsiisanii Ah. achuma uummata duratti yeroo isaan tajaajilanii kennaa qabnu laannaaf jedhanii chumaan waan dubbannu qabnaa jedhanii dhufanii isaanirraa kennaa akka fudhattanii Ish. Borborana. Bagnagaan dhuftan. Ayyee bagnagaan waaqi sana eebbisu. Ah. Kennaa finnee waaqayyoon isaan haa eebbisu. Wanni nu isaanii kenninu an dhuguma yoo reefu irrifadheyyuu nami eege akkas fayyu inni kenna waaqi nuu kenne kennaan nu immoo isaa kenninu gaamiti kadhachuu fi qabnaa duukechuu qabnaa jilbaan kennaan isaa kun dachaan akka itti dalamu godhuu qabnaa waaqi nu dhagaa waaqayyoon ammallee kennaa addaa siifaa kennu siin jedhalleeni. Amen. Egaa boorana yoo dhumnu kenna kenninaaf ennee dhumne kenna boorana yoo kennu is callaaniti haadhaman isaanillee hin kennaa haadhaman isaanillee kennu barbaanna waan nu kenninu immoo isanuma agarsiifna nu gari nu dhumneef booranaa dhumne waldaa oduu dansaa addunyaales Kiristoo irraa dhufne Good News International Christ Church jedhanii achii dhufne daayyaa dhageenyee dhufne. Waan guddaa dhageenyee dhufne, waan dinqii dhageenyee dhufne. Objuu arginee dhufne. Abjuu arginee dhufne. Wanni inni jedhu nami mul'ata qabu hinduu. Mul'ati keessan harkatti harrisan hinduu. Ameen jedha. Ameen. Maqaan kiyya rooba jedhanii. Egaa ergaan tiyyaa dubbatamte wanni dhibiinan jedhu hin jirtu. Inni mul'ata keenya ijjeesee gargar fallaanseenuu qoodaaf ka'e qabamee inni jiraata ta'e man keessanitti irra biqilee jira. Ameen. Ameen jedha. Duuba mul'ata keennan raajii ergamaa geetuu kan waaqayyoon nuuf kenne kennaa kan kenninee fi kennaan kunini uffata aadaa keennati. Haalleluuyaa. Isa angaf ta'ee inni waaqayyotti nu dur dhaabe loli inni loluu jiru lola fuuraa sheexan irratti duuluu jira inni si ariyaaf baye inni si cabsaaf baye arri cabee jira. Ameen jedhe abboo hedduun keessani hin qalbeeffattan malee namni biyya kanarra ejjate fayyu ani lisaa keellaalee fayyis dhaattuu taa'uu wambarii ofitti harkisa haadhaman isaa laala akka jireenyi kii fayyu akka mul'ati kiyya hin doone deemu argee jira arra maqaa Yesuutiin mul'ati keessan miil horatee iji godhatee deemu jalaa qabu. Tanaaf maal jedhe isinitti fakkaata beektu isiniif hin galu malee namni lafa kana ergii dhufee utuu inni kadhatanii fayyee ani immoo teessuma isaan ofitti gototaa ture jedhe. Teessuma isaan ofitti harkisaa ture. Isinii galeera. Teessuma isaan ofitti harkisaa ture ishee. Tanaaf daayyanan qabu objuu qabu waaqayyoon ka jedhe yaraawwate. Ameen. Anini iddoon nu dhufnee fi gammoojjii aduu kaname akkan taa'ee waaqeffachuu hin dandeenye ka aduun gubbaa namatti baatu ka lafaa immoo bokkaan gubbaa namatti roobu ka nyaatii hin jirre ka horiin huqqatee jiru ka boqqolloon xaas tokko birrii 35 hin bitamu ka jireenyi namaa gabbu'aa irraa dhufe raajii birtaa eegis silaasii iyyuu hin galu silaasumatti tafa daayyaa waan qabuuf anachumarra madame. Dhaggeeffadhaa. Biyyi kee isa kaan dubbattaniitu mul'ata waan hin qabuuf malee asumatti nafan ture hin galu. Amma garuu waaqayyo biyya sanaaf na kaasee achumatti hin deebi'aa jedhe. Waaqayyoon Yesus gooftaadha. Inni mooti. Faarfannaa tokko faarsoo raajii awaariyaa naa eeyyamta. Tole gabaabsiiti. Gatamee ture karaa namaatiin argamuun kiyya filannoo keetii. Argaman sahuu silaa namaan ulfaadhu sinnaa fide baraa ulfaadhu sinnaa fide baraa raajii waliin kana teessise waaqayyoo barnaa fide birna teessise ergama waliin
Harree ergamaa dura ejjitee waaqeffachuu baratu barasii dhufe maqaa Yesuutiin barisii dhufe man keetitti galee jira. Eebbifamaa kenna deemna kennaa akkuma beekamu Booranii Oromoon aadaa qabaa. Aadaa isaa keessaa aadaan uffata kennaa kunin inni gajjalla jiru kun lukee jedhama. Inni kun teerrisa inni kun ruufa jechuun rifeensa mataati. Namni mata malee hin jiraatu ka yaadus mataa reefur ergamaan waan jedhan mata kee qabi sammuu kee qabi daayyaan kan kee akka gal namni qalbeeffate hin qabne daayyaan kan kee har'a sii deebi'ee jira siin galumaa mul'ati kee har'a sii deebi'ee jira. Daayyaa ka qabaataniin yoo mataa yaade callaa harkaa miti harka ka ajaju mataadha. Mataan kenni immoo Kiristoosin gaditti immoo mataa kanatti Kiristoos mesejjii erga. Arra mesejjiin haaraan gara mataa keetitti haa dhufu. Tanaaf ulfinna kanaaf jecha rifeensa mataa ka ta'e Kiristoos bakka buunyee raajii kennaaf kenninee jirra. Akkaataa kanaan akka nurraa fuudhan kun lukeedha. Kun immoo uffata kunini wayaa kana kan isaan argitan kana. Kunin immoo isa gubbaati kan inni uffisaaf. Hallelujah. Hilillee guddaa saba kana fidaa Waaqayyoon in ulfaata. Anin yeroo uffati isa tuffisu ibiddatti na tuqe maleekaa samaayii buutee isarra qubatti arge. Anis raajii jedhama. Waaqayyoon ulfinni isaatiin irra qubatee jira. Ulfaadhu. Inni kun mataatti hidhattaa. Inni kun immoo akka aadaa keenyatti kophee yookaan caammaa isaan jettan sun isaa Ega mallattoo aadaa keenya waan taateef kana kennineefi sun callaa miti meesanaaf eebbisa Waaqayyoon si haa eebbisu jedhaan ittaan sinee haadhaman isaaniitiif kennina Waaqayyoon si haa eebbisu eebbisamaa si haa argatu haadha namundaa baga taate haadha keenya cufa Waaqayyoon nuuf kenne isiif aadaa keenyatti uffata kan kenninaafi inni kun egaa uffati dubartii faaya dubartii malee dhalachuu hin dandeenyu dubartiin haadha isiin haadha namittuuti mulli kana daayyaa kana waaqaan gaditti ishee duub jiraachuu isii Waaqayyoon ragabaa uffata kan ittidha. Ega kopheen isiilleen akka aadaa keenyatti kophee kophaa hin qabnu waluma qabna dhiiraaf dubartillee wal fakkaata akka masiitiniti wal fakkaata caammaa warraa kun aadaa keenyaa isiifis laannee jirra nu eebbisaa akkuma kana isaaf orooroo uleen si harki jiru har'a maqaa Yesuutiin dhimma baasa uleen Muusee harki tur dhimma baasa. Dhimmi ulee yoo gaafattu uleen jajjabaadha. Uleen dhimma baasu harka keetitti laatamee jira. Ameen. Uleen iti kunini Oromoon wanni inni beekamuun bokkuudha. Oromoon hangaftittii isaa aadaa orooroo isa hangaf tolcha. Tanaan beekama abbaan keenna
abbaa nama hundaa abbaa saba hundaa waaqayyoon akka nu ajajetti akka inni daayyaa nu keekkaa'etti ulee dhimma baas ka waaqayyoon Musee kenne nus akka nama waaqayyootti itti kennine jirra duraanis waaqayyoon itti kennine jira nu eebbisa gammoojjii Booranaallee nu kadhadhaa abbaan keenyas akka inni zayitii nuun tuqee nus dibamnu feena eebbifama.